Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Barattoonni Amboo Yuunivarsiitii Hawaasa Oromoo balaa konkolaataan lubbuu dhabaniif sirna dungoo qabsiisuu raawwatan. Barattoonni Amboo Yuunivarsiitii balaa konkolaataan hawaasa lubbuu dhabaniif dungoo qabsiisuun gadda isaanii ibsachuu kaleessa gabaafameera. Balaa konkolaataa Wallagga Bahaa Biilaatti mudateen namoonni 48 ta'an lubbuu dhabuun kan yaadatamudha. Balaa rifaasisaa hawaasa Oromoo qunnaman keessaa isa tokko ta'eera. Waankiitti waraanni mootummaa yakka gudeeddii raawwachuuf maatiirraa namoota 4 ajjeesee jedhame. Qe'ee sarbamni namoomaa haalaan keessaa dhaga'amu Wallagga Lixaa keessatti yakka gudeeddii raawwachuuf jecha waraanni mootummaa maatiirraa baay'inaan daa'imman keessatti kan argaman ajjeesuu gabaafameera. Akka gabaasni nu dhaqqabeessutti Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Waankiitti raayyaan ittisa biyyaa tokko maatii gidduutti daa'ima xiqqoo humnaa yeroo qabu obbolaan ishee sadanii fi haati iyyanii jedha. Yeroo iyyamutti loltuun kun kichuuwwan 3 obbolaa 2 fi mucaa ollaa waliin taphataa turan akkasuma haadha walumatti nama 4 bakka tokkotti ajjeesuu dhaga'ameera. Daa'imman haala kanaan ajjeefaman Seenaa'ol Abarraa nama waggaa 8, Asteer Abarraa waggaa 12, Eebbisee Barkii haadha ijoollee, Ogeettii Bal'inaa daa'ima ollaa umurii waggaa 5 kataate ajjeefamuu himameera. Sarbamni mirgaa akka malee hammaataan keessaa dhaga'amaa akka jiru naannoon Oromiyaa ammallee daa'immaniif dubartoota irra haleellaan saalaa ga'u hammaatu agarsiisa. Torbanoota darban keessa Shawaa Lixaatti daa'imni haala suukanneessaan gudeedamtee waraana mootummaan ajjeefamuu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti namoonni hedduun humnoota mootummaan ajjeefamuu jiraattonni himan. Torban darbee abbaan amantii obbo Efreem Tasfaa jedhaman aanaa Saasiggaa ganda Odaa jedhamutti manuma isaaniitti rasaasaan ajjeefamanii jedhame. Obbo Biraanuu Mokonnon nama nagaan daandii irra adeemu waraanarraa goree manuma obbo Biraanuutti dhiyeessee nama kana faana akka ajjeefame gabaasichi ibsa. Haati warraa obbo Biraanuus garmalee reebamanii miidhamuu jiraattonni himaniiru. Achuma aanaa Saasiggaatti dargaggoonni 4 dheengadda humnoota mootummaan ajjeefamuu dhaga'ameera. Maqaan dargaggoota ajjeefamanii Addaam Addisuu, Saamu'eel Bokoree, Iyyaasuu Abaataa, Taamiraat Ayyaanaa akka jedhaman jiraattonni himan. Odeessa keenya birootiin hidhamtoonni mana hidhaa Abbaa Saamu'eel keessatti hidhamanii jiran lagannaa nyaataatti jiru jedhame. Komishinii manneen sirreessaa federaalaatti hidhamtoonni mana sirreessaa Abbaa Saamu'eel keessatti argaman sarbamni namummaa irra qaqqabuun irraa kan ka'e wiixata Guraandhala 10 bara 2025 irraa darbee hanga ammaa nyaata lagataa akka jiran gabaafame. Manni hidhaa kun bishaan, nyaata, mana fincaanii, bakka ciisichaa fi bakka nyaataa itti bilcheessan irratti rakkoo akka qabu himachuun akka sirreeffamuuf himatanis qaama isaan dhaga'u hin arganne jedhame. Hidhamtoonni kunneen komii isaanii karaa bakka bu'oota isaaniitiin kan dhiyeessan yoo ta'u, deebii tokkollee erga hin arganneen booda nyaata lagachuuf dirqamanii akka gaggeessaa jiran maddeen himaniiru. Guyyoota muraasa dura komishiniin manneen sirreessaa federaalaa ibsa koree dhaabbii seeraa fi haqaa mana maree bakka bu'oota uummataaf kenneen hidhamtoonni tokko gaaffiin sirreeffama nyaataa isaaniif deebiin argatiin booda jeequmsa kaasuuf yaalaa akka turan ibseera. Manni hidhaa Abbaa Saamu'eel Finfinnee irraa kallattii ba'aan naannoo Galaan Kondominiyeemii jedhamutti kan argamu yoo ta'u, mana hidhaa dhiyeenya hidhamtoonni Qaallittii irraa guutummaatti gara sanatti dabarfamanidha jedhama. Oduu keenya birootiin wareegamuu weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan waggaa 6ffaan tibbana kutaalee hawaasaa garaa biratti yaadatame. Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa bakka Ashuffee jedhamutti qabata sagantaa eebba hoteelaa jedhuun waamame Guraandhala 4 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan naannoo sa'aatii 5 keessa rasaasnitti dhukkaafamee ajjeefame. Daadhiin wallee albaama 3, kitaabota 4 fi walleewwan baaqee biroon uummata isaa biratti beekamtii horateera. Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Jaarroo Goorootti haadha isaa Addee Likkee Dammisee fi abbaa isaa obbo Galaan Wadaajoo irraa bara 1969 akka lakkoofsa Itoophiyaa dhalate. Mana barumsaa sadarkaa 1ffaa ganduma dhaloota isaa mana barumsaa Gooroo Gussaa fi sadarkaa 2ffaa mana barumsaa Moodelaa Bishooftuutti barate. Walleewwan warraaqsaa fi seenaa weellisuun kan beekame dararaa fi saamicha lafa qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamaa ture walleen cimsee ibsaa tureera. Calanqootti lafee lafarraa harree aanoleetti harkaa fi harmatu citee ka jedhu weellee isaa keessaa ka baay'ee hawaasni jaallatudha. Daadhii Galaan kitaabota 4 boolla nugusa nyaattee, artiif artistoota Oromoo, aangoo sanyiin dhaalamte, yaadannoo jaallanii fi wallee albaama 3 walleewwan baaqee biroo hojjechuun seenaa gurguddaa kaa'ee darbe. Walleewwan isaa Oromiyaa Muummee Doboqaa, Yaa Ejersa Mana Duubaa, Jabaa Maaltu Jibbaa, Imimmaan Hiyyeessaa, Gaaffiin Qabaa jedhamaniin
uummata isaa biratti kabajaa fi jaalala akkasumas dhageettii argateera. Bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii guraandhalaa keessa aanaa liiban cuqqaalaa aanaadhuma dhaloota isaa keessaa iddoo Ashuffee jedhamutti qabata eebba hoteelaa jedhuun daadhiin weellistoota biroo waliin affeeramee deeme. Sagantaa kana irra turanii gaafa guyyaa sadaffaa rasaasni gammachuuf waan dhukaafamu fakkaatu hedduun dhukaa turu kanneen itti dhiyeenya beekan himu. Halkan keessaa naannoo sa'aatii 5 rasaasni itti dhukaatee laphee isaarra rukutamee daadhii galaan yeroo xumuraaf harka kennachiifte. Lubbuu isaa oolchuuf gara mana yaalaa geessan illee lubbuu oolchuun hin danda'amne. Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan abbaa ilma tokkoo yoo ta'u, ilmi isaa Imaanaa Daadhii Galaan mootummaa kanaan hidhamee dararamaa ture mana hidhaatii ba'uun qabsoo hidhannootti makamuu isaa gabaasichi ibsa. Oduu keenya birootiin dargaggoon Oromoo rakkoo siyaasaa fi dinagdee jalaa baqachuuf jecha biyya irraa ba'anii yeroo hedduu biyya Liibiyaa dabalatee biyyoota garaa garaa keessatti dallaalaan ukkaamsamanii maallaqa humnaa olii gaafatamaa jiru. Rakkoon biyya Liibiyaa fi Yaman keessatti dargaggoota Oromoo irratti irra deddeebiin raawwatamaa jiru qorqalbii maatii biyya keessa jiruutiif cabsaa akka jirullee himameera. Dargaggoon Abdul Fattah Mahaamudoo jedhamus biyya Liibiyaatti dallaala harka bu'ee dararamaa jiraachuu dhaga'ame. Dargaggoo Abdul Fattah Mahaamudoo dhalataa godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda duwwaa tokkoo akka ta'e akkuma nama kamittuu biyya irraa ba'ee ofiin maatii isaa jijjiira jedhee osoo deemu harka dallaalota Liibiyaa bu'ee dararamaa jiraachuu dhaga'ameera. Oduu keenya dhumaatiin boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Tplf sochii siyaasaa akka hin raawwanne dhorkuu beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa addi bilisummaa uummata Tigray ji'oota 3f sochii siyaasaa kamuu irratti akka hin hirmaanne dhorkeera. Dhaabichi yeroo kenname kana keessatti yaa'ii waliigalaa gaggeessuuf tarkaanfii sirreeffamaa yoo hin fudhanne boordichi dhaabicha galmee paartilee siyaasaa irraa akka haqu beeksiseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa kana kan beeksise har'a guraandhala 13 bara 2025 dhaabicha ilaalchisee ibsa kenneenidha. Ammaan dura boordichi haala adda ta'een Tplf waraqaa ragaa seera qabeessummaa kennuu isaa yaadachiiseera. Bara 2020 keessa dhaabichi hidhannoodhaan jeequmsa kakaasee keessattis hirmaateera jedhamee seera qabeessummaan isaa haqamee ture. Waliigaltee Piriitooriyaa hordofee dhaabichi eeyyama seera qabeessummaa akka argatuuf boordiin filannoo seera fooyyessuudhaan beekamtii seerummaa kenneefii ture. Boordiin filannoo yeroo eeyyama kana kennutti dhaabichi ji'a 6 keessatti kora waliigalaa akka gaggeeffatuuf daangaa kaa'ee ture. Kan hordofee dhaabichi kora akka godhate ibsus boordichi garuu kora sanaaf beekamtiin kennine ture. Murtee kora sana irratti darbees boordichi akka hin fudhanne beeksiseera. Ammas yeroo ji'a 3 ta'u kana keessatti dhaabichi kora waliigalaa hin gaggeessu yoo ta'e haal duree tokko malee galmeerraa kan haqamu ta'uu boordiin filannoo biyyoolessaa beeksiseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenya biroo waliin turtii gaarii.